bulchiinsi magaalaa Finfinnee giddugaloota gabaa karra magaalattii shanan irratti ijaarsisuun hawaasni waan barbaadu gatii madaalawaan akka argatuuf carraa fi haala mijeesseera. Keessumaa tibba ayyaanaa meeshaalee bu'uuraa irratti dabaliin gatii akka hin taasifamneef giddugaloonni gabaa walakkeessaa halkanirraa eegaluun tajaajila akka kennanis taasifameera. kan bitatu waan fedhe bitatee kan gurguratus gatii dadhabbiisaatiin wal madaaluun gurguratee adda gala. Kun tarkaanfii bulchiinsi magaalaa Finfinnee gabaa tasgabbeessuuf fudhatedha. Kumtaala 40 bitachuuf hin dhufee uruna gabiyaa maxxuun ነው. Oomishaalee bu'uuraa wayita ayyaanaa barbaachisan irratti dabaliin gatii akka hin taasifamneef dhaabbileen daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ayyaana Faasikaa fuuldura jiru sababeeffachuun dabaliin gatii meeshaalee bu'uuraa irratti akka hin taasifamneef hordoffii fi dhiyeessiin oomishaalee gahaa akka jira taasifamaa jira. Hoogganaan dhaabbilee daldalaa magaalaa Finfinnee obbo Masfin Asaffaa hojiiwwan hojjetamaa jiran akkasittiin ibsaniiru. Baay'ee barbaadaman akka daakuu, zayita, sukkaara harratti xiyyeeffannoo hojjechaa turre. Zayita naannoo liitira miliyoona tokko ta'u dhiyeessineerra jechuudha. Ammas dhiyeessaa irra oomisha kana kan ta'anii immoo kan jiru sukkaara irrattis kuntaala naannoo 18,000 caalu dhiyeessaa irra sukkaara. Obbo Masfin itti dabaluun qaala'insa jireenyaa hir'isuuf dhiyeessii oomishaalee dabaluun barbaachisaadha. Ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun meeshaalee bu'uuraa kanneen akka zayitaa, sukkaaraa fi daakuun gahaan ta'e jiraachuun dubbataniiru. Hojiin keenya inni guddaa gabaa tasgabbeessuudha. Gabaa tasgabbeessuun haala lamaan tokkoffaa dhiyeessii guddisuudhaan dhiyeessii magaalaa keenya irratti naannoo Finfinnee irra jiru guddisuudha. Ashoota adda addaa ispeeshaalii nyaata kan ta'an waliin kan jiran dhiyeessii isaanii guddisuudha inni tokkoffaa. Isatti aanee immoo inni guddaan oomishni nuti dhiyeessinu gabaarraa fooyya'insa akka qabu, gatiidhaan fooyya'insa akka qabu, kwaalitiidhaan akka fooyya'insa qabu gochuudha. Kan irratti xiyyeeffannoo hojjechaa jirra. Dhaabbatni daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee oomishaalee bu'uuraa gahaa dhiyeessaa jiraachuu isaatti hawaasni fayyadamaa jiraachuu fi madda carraa hojii ta'uusaas hoogganaan abbaa taayitaa dhaabbilee misoomaa magaalaa Finfinnee obbo Tonkaay Jook dubbataniiru. በተለይ ዝቅተኛ ኑሮ ያላቸው ዜጎች በተመጣጣኝ ዋጋ hawaasa jireenya gadaanaa jiraatuuf gatii giddu galeessaan oomishaalee warshaa fi qonnaa dhiyeessuuf dhaabbata hundaa'edha. Keessattuu qaala'insa jireenyaa yeroodhaa yerootti mudatu furuuf kan hojjetu akka tasaa oomishni yoo dhabame immoo mana kuusaatti walitti qabuun uummanni magaalaa keenyaa akka rakkanneef durfamee irratti kan hojjetamudha. Obbo Abarraa Dhiinsaa fi obbo Kabbada Lammaa maamiltoota dhaabbata kanaa yoo ta'an ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun hojii hojjetamaa jiruuf akkasitti ragaa bahu. Mana kana amma hin jiru, zayita mana kana jiru laali. Har'a uummanni moddoo kana dhaabbatu laali. Maal godhuufi? Warra shammaatotaa fe'uufi. Fe'anii isaanoo uummataa kennuufi. Amma duraanii zayitii kuma dhogoo 200 maali kan jedhu amma 2,000 caalaa suuqii hoggaa jette baddaa baasetti kan argatu. Kanaafuu suuqirraa kun immoo gatiin isaa waan fooyyee waan qabuufu uummanni hin barbaada. Finfinneen jireenya lammii ishee fooyyessuuf bishaanii fi urka adurraa hanga anniisaatti fayyadamaa jirti. Qabeenya lafaa qabdus faayidaarra oolchaa jirti. Kanaafis giddugaloonni gabaa akkasumas dhaabbileen daldalaa hawaasa tajaajilaa jiran kanaaf ragaa guddaadha.